dubartiin tokko diraama 500 tunaa kente dhiirri dubartiin makiinaa takkaa biyya lafaarra hin jirre waayyoo lakkii dubartiin dhibbaa miti dubartiin 50 iyyuu dirhama 500 kan naa kentu argadhu laata ka'ee galmeessu wallaahi gurubbiin tangalcha dubartii 50 qophaa'a. Yesuus muubela nama 600 anna jala jira hundi isaatu birruma takka illee walitti fuunan malee muubeedha dhulku keenya dabarsina keenya akkasuma. Bakka amma makiinaa bitachuun qoqqootteedha dirqama. Baay'ee makiinaan muubee gaayis muubeedha bichaa miti maaliif rakkataa Oromoo guutuudha bakka inni jiru sanatti inoo amma laala dhugaa rabbi inni tarkaan kanaan deemee nama barbaada. Eenyu Dubaay keessatti miti Itoophiyaa keessatti. Qoy rakkoo ta'ee ulee ta'ee waan eeggatu hin beeku qoy hin jarjartee ni min waan ta'e hin beeknu waan nu eegaa jiru. Gaas laa warri jala jirtan riikardi qopheeffachaa ta'a okay waan dhufu hundumaa wajjin faqabbal. Ulee ta'ee waan eeggataa hin beeku waan. Najidate zitano chocho ileenyaan ijoolleen dhibbi tokko kan diraama 500 walitti buuftanu qophaa'aa yoo rabbi jedhe maaliif makiinaa takkaa hin jirre naa bitamuu qaba imaaraatiin keessatti wallaahi harka hawaasaatiin naa bitamuu qaba diraama 500 nama 100 irraan barbaada guruppiin ijaaraafanii wallaahi guruppii ijaaree 500 saama maal meeqatti saama maartu diraama 500 makiinaa takkaa bitatameen beekni. Wuy! Ishiitti kibbuu Dubaay keessa makiinaa yoon barbaade akka rimootiidhaan oofu yoon barbaade keessa ciisu yoon barbaade keessa rafaa ofiin deema makiinichi. Wayne. Wayne. After me guys. Jannaaf. Jaasiyafa. Wallahi kamaraatu tanofaara kamaraatutti. Taasee dhiyoo fi Dubaay keessa innanti makiinaan jechuudha. Bakka akkuma horii sanaatti wal keessa deeman nama sodaachisu oofuu miti ittiin deemuun. Dhaggeeffadhu akkana jedhi warri makiinaa naa bituu barbaadan dhugumatti jedhiin geema iftaan jookarii wajjin taphadhutti diraama 500 giiftii bitadhaati makiinaa diimtuu naa kennaa jedhiin hin barbaadu birrii walitti naan qabinaa jedhiin yoo dhugaa ta'e. Isaammoo Oromoon giddeetaa si taphachiisu beektu reemuu beekata si taphachiisa. Akkasaan bitadha jedhiin tokkoffaa injifannoo bara lama mootame. Namni feemasa ta'e immoo anne ana qofa bar. Feemasa jiru hunda keessa xalaanni ummataa xalaanni anan ta'e. Namni feemasa ta'e mootame ana qofa. Idris namoote Qaalitii Eertiraa namoote ammas Joohar namoota. Akkama jiru jechuudha. Immoo atamtuu dhiisi. Garuu diinaa miti. Duibsii hojjennaa oomi geemiin kee nutti himeen barraasuma. Gaafa 31ti. Gaafa 31. Ummanni diina na godhate waan balleesse wallaahi. Bara sadii mo'atamnaan assalaamu alaikum warri makiinaa sinii binna maaloo naan jettan naan bitina geema kana aamilee natti horaame geema kanatti naan maaddaa diraama 500 miti diraama 300 makiinaa diimtuu okiitti xiyyaara tokko naa bitaati gaafa sana jookariin irraa garafa tokko makiinaan bitadha lama makiinaa ana jedheen bitadha wallaahi bitichaan lama aamilee yeroo rakkadoo aamilee dhabe kadir martuu jedhe isin affeera wallaahi. Isimale enyu kan fiigee dhufe ana qaqqabe wallahi jookan nam wanna salphina ummatu namni jaalatu jiru jechuudha sima dhuguma kalees naa dhaabadha. Ila Oromoo guutuu si taphachiisa moo Ishi Jarri kun laal beektee jara kaamira keessan galle jookar kana gini Oromoo miti lafti Oromootu hin jibban hin jaalatan kanaafuu si taphachiisu. Adaraa keessa warri dawwala hartaan rabbii sodaadhaatti dawwalina attila teessanii. Laayifii irra jira na argaartu makiinaan oofaa jira natti hin dawwalina. Wayi mubaarak. Kanuu zahma shaarjaa keessa.
نفتحتي منا برمسا دقيقة سديتا فيدين daqiiqa sadii tafe gaayis gahaa jira muubeen bakka دقيقة سدين roobni كبودا يوكي دبرتي دقيقة سدين بودا يوكا دبرتي لكم كفتي جرتو نرقا يوكي هولي إشا انتنا فكاتو نرقا لما كيسا تقو no Dubai bak seerri ishee ajaa'iba abboo namni nama rukutan jiru maal abbaa isaanii sulkuti حلبا سادلنو والله رومي وجل جلاتي بناتي دوي ميمي رومي بناتي وجل جلاتي دولي دولني أنا عذبني أخي لا إله إلا الله محمد رسول الله لوكيشن يركا حارة هاي بلوكينغ ولا والله I block you I blocked you amma kophaa deemuu keetu nu asaabsisiisaa jira bar nama dhabuu kee nama malee deemuu kee غيرك عملا أما غير أنا سفر كان ينقدر فين لكن بقول كن واجراره namicha dawari dubartiin bakkee ciiftee jirtu sin jirtu dubartuun wayii naannoo kana waan dhuftee ittiin fakkaatu waan dawalaati suuqii gidduu ciiftii dubartiin cakkaa keessa yookiin mandara keessa ciifti malee biroo eessa jirtu akka lookeeshinii geeree makiinaa adii guddaa deemaan jira garuu dandabarfadhe koy dandabadha koy sittan gora laa ndaabadhe azardiin bobeessa koy eessarra jirta garuu ati lakkoofsuma koo isa argatteeti biroo sarkaa fudhatte dhugaama kunoo bakka lookeeshinii geera tokko afur duwwaa hin jirtu qoy inumaan sitti dhufa qoy nan xumura lookeeshinii dan cufin lookeeshiniin kee xaxaa wayiiti deeqaa tokko jedhee kunoo gahee haraam